Akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee baga nagaa naaf taatanii yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii kan dhuftan subscribe gochuun dagatina akkasumas immoo mallattoo laayikii san gadhuqa laayikii godha mallattoo bilbilaa tuquudhaan miseejii yookiin immoo viidiyoon kee akka dafee isin bira ga'u godhuun dandeessan jechaadha. Akkasumas yoo jaalatan please namoota biraatiif sheerii gochuun dagatina sinan jaalladha baay'ee tokko jechaadha. Inni har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe miseejii haamilee namaa kakaasu yookiin immoo miseejii nuti jaalallee keenya wajjin barreeffachuu qabnu waliif barreessuu qabnu miseejii akkamiititu miira keenya kakaasa kan jedhu waliin haasofna jechuudha. Namoonni baay'ee sin qunnamee jira taanaan wanta isinii barreessanii adda baasanii kan hin beekne jiru jechaadha. Dubartii takka asifsiifachuu barbaade jaalate waan jechuun qabu adda baasee dhiirri hin beekne jira. Isinis qunnamuu danda'a, ofii keessaniifis ofii keessan ta'uu dandeessanii barumsa baay'ee irraa argattu jedheetii yaada jechaadha. Yeroo tokko namni tokko telegiraamiidhaan yaa ta'u, feesbuukiidhaan yaa ta'u, karaa kamiin yoo ta'u dursa dhufee haay akkam jirta yeroo isin jedhu isin warra shamarranii jechaadha. Gaggabdaniitu nagaa tattanii daftanii hin deebisina. Itti yaada xiqqoo ishee maal jechuun akka qabdan maal deebisuuf akka qabdan itti yaadanii deebisuuf qabdan jechaadha. Isin galee miti yeroo tokko hojii garaagaraatti irra jiraachuu dandeessanii muudii adda addaa qabaachuu dandeessanii isin galee muudii addaa keessaa dhuftaniitu jechuudha. Miseejii keessan bilbila keessan bantanii yeroo argitan yeroo deebistan atattaman waan gaarii ta'e deebisuu dhiisuu dandeessan. Kanaafuu daqiiqaa 10 fudhadhaa itti yaada isinii jechuu kiyyaa miti. Garuu xiqqoo mataa keessa walitti sabsab godhaa ta'u deebisaa fi nama deebisuu barbaada yookiin immoo miseejii keessa san deebisaa jechuu kooti. Inni lammaffaan keessattuu haaraa warra taataniif jechaadha. Nagaa seera wal gaafachuu qabdan. Fakkeenyaaf dubartiin takka jaalattee ishee dubbisaa jirta yoo taate seera nagaa gaafadhu. Hayi jettee yoo dhiiste isheen illee siif hin deebistu. Achumaa nafaa jechuudha. Kanaafuu akkam jirta nagaa keetii jedhi barreessiif. Iddoo isheen jiraattu gaafadhu. Maal akka hojjettu gaafadhu. Biyya adda yoo jiraattan garaagaraa yoo jiraattan maaliif akka isheen biyya san deemte gaafadhu. Cal jetteetuma hayi akkam jirta jettee achumaan miseejii yoo hin deebistuuf jaalatteerta taanaan seeraan barbaaddaa ishee jaalattee akka jaalallee ta'e taatu fedhii qabda hawwii qabda yoo taate jechaadha. Nagaa seeraan gaafadhu miseejii atattamaan deebisiif. Wanti guyyaa 3 booddee guyyaa 4 booddee turtan yoo deebistan iddoo sii kennite sii barreessuu dhiisuu dandeessee jechaadha. Inni sadaffaan waan gaafattu adda baafattee beekuu qabda jechaadha. Waan gaafachuu barbaadu fakkeenyaaf waa'ee ishii waan tokko gaafachuu barbaadde ishee yookiin immoo fakkeenyaaf suuraa ishee tokko piroofaayilii irratti dhiira tokko wajjin kan kaatee argite cal'iste yookiin immoo wanta inni biyyoo isaati irratti barreeffate waan tokko bakka bichaa waan sammuu kee keessatti uumame isaa ta'u waan argite tokko isaa ta'u argitee sammuu kee keessan teessise gaaffii garaagaraa sitti fiduu danda'a wanti ati teessistu kun jechuudha. Garuu waan gaafachuu barbaadu san gaafachuu qabda. Eenyudha kanatti suuraa wajjin kaate kun jedhi gaafadhu. Wanti inni barreesse tokko siif hin galle adda siif hin baane yoo ta'e gaafachuu hin dhiisin. Gaafadhuutii adda baafadhu maaliif yeroo xiqqoo wanta xiqqoo isheetti irratti jechuudha. Wanta xiqqoo isheetti irratti wal loltanii yookiin immoo walitti muufattan taanaan durumaayyuu ana sababii kanaaf jedhee seeraan waan sun sammuu kee keessa deddeebi'e yoo taate waan xiqqaa irratti wal loluu dandeessan. Kanaafuu waan tokko waa'ee isaa ta'u waa'ee ishee ta'u waan gaafii sitti ta'e san gaafachuu dhiisuu hin sodaatinii jechuudha. Inni afuraffaan maalidha? Yeroo sagaleedhaan waliin haasoftan yookiin immoo yeroo walii bilbiltanii waliin haasoftan yeroo dheeraa haasa'ina. Fakkeenyaaf sa'aatii 3, sa'aatii 2, sa'aatii 4 yoo haasoftan waan haasoftan san fixxanii jechuudha. Waan haasa'uu barbaaddan san fixxanii waan hin taane keessa seentanii waan garaagaraa haasa'uu dandeessan. Inni tokkoffaa inni lammaffaa yeroo dheeraa yoo waliin haasoftan jechaadha. Waa'ee ishee hundumaa gaafa tokkoon barta. Waa'ee isaa hundumaa gaaf tokkoon barta. Kanaafuu yeroo biraatti deebitee haasa'uudhaaf wanti isarraa baruu barbaadu hin jiru jechuudha. Kanaafuu isin uffisiisuu danda'a.
Kanaafuu yeroo walii bilbiltanii waliin haasoftan xumurtanii hin haasa'inaa. Yeroo dheeraa hin haasa'inaa. Tokkoffaa irratti namni yeroo dheeraa yoo waliin haasa'e uumellee haasa'uu danda'a. Dhugaa fixeetoo jechuudha. Wanna jiru fixeetoo wanta hin jirre haasa'uu danda'a. Kanaafuu yeroo waliin haasoftan maybe isatti haasa'uu si gammachiisuu danda'a. Yeroo dheeraa isa wajjin dabarsu yeroo dheeraa isa waliin haasa'uun ishee waliin haasa'uu si gammachiisuu danda'a. Garuu immoo wal sin nuffisiisa. Kanaafuu amma ta'e tokko haasa'aati addaan kutaa. Nagaatti waliin jedhaatii dhaabaa jechuudha oduu keessan. Inni shanaffaan waa'ee kee jechuudha keessattuu shamarran waa'ee kee yeroo tokkoon xumurteetti himin. Fakkeenyaaf biyya akkanaatti tan dhaladhee guyyaa akkanaa tan dhaladhee mana barumsa akkanaatti tan baradhee guyyuma tokko waan kee hundumaa yoo itti himte boru akkuma naan duratti siin jedhe boru waa'ee kee baruu kan barbaadu hin jiru jechuudha. Kunillee nuffisiisuu danda'a. Kanaafuu waa'ee kee yeroo haasoftu waan tokko iccitii godhe. Akkana yoo isiniin jedhu garuu iccitii guddaa dhoksaa abbaa manaa keessan yookiin hiriyaa keessan jaalallee keessan isinii jechuu kooti miti. Fakkeenyaaf ati daa'ima qabda yoo ta'e abbaa manaa kee hiikteerta yoo ta'e kana dura. Kana yoo dhoksite kun rakkoo guddaadha. Kanaa miti kana ni dhoksisiin jedhu. Garuu akkaataa itti baratte, akkaataa itti guddatte waa hunduma kee jechuudha. Akkaataa itti jiraachaa jirtu waa hundumaa itti himnaan ammallee waa'ee kee baruudhaaf wanti isaa itti ni jedhu hin jiru jechaadha. Kanaafuu waa'ee kee hundumaa yeroo tokkoon itti himuu qabdu jechaadha. Inni shanaffaan jechuudha. Inni ja'affaan immoo jechuudha. Inni ja'affaan waa'ee amala keetii itti himuu qabda. Fakkeenyaaf wanta isin gammachiisne tokko fakkeenya meeseejiin si barreessutti ta'uu danda'a, wanta inni si jedhutti yookiin namni biraatillee ta'uu danda'a. Garuu amala kee jechuudha. Amalli kee akkam akka ta'e daddaftee taarta yoo ta'e daddaftee akka aartu itti himuu qabda. Maaliif si hubatu waan ta'eef jechuudha. Namni tokko si hubatu siif hin hubatu jechaadha. Amala kee adda baasee keessattuu bilbilaan warri wal bartan waa'ee kee xumuree wanni inni beeku hin jiru. Kanaafuu wanta waa'ee amala keetii adda baasee itti himuu qabda. Wanta akkasii na aarsa. Wanta akkasii natti tola. Waan akkasii waa'ee amala keetii adda baasee itti himuu qabda jechuudha. Inni torbaffaan wanta yeroo ishee jajattu yookaan immoo adnaaqotii isa jedhamu kana jechaadha. Yeroo ishee adannaqxu yeroo ishee jajattu waan jettuun qabdu adda baasi. Dhiironni baay'een jechuudha yeroo bara kana keessattuu gadi bu'aniiti gara biraa nama adannaqu. Dhugaa isin jedha namni tokko fuula lamaati miti amma fakkeenyaaf kana ol ilaalaa jirtan miti wanti dura nama tokko namni fuula isaa osoo hin argin jechuudha. Fuula isaa kompiliitilii osoo hin argin daalla isaa yoo adannaqxan gaarii miti kun. Kanaafuu namni tokko wanta baay'een osoo jiru wanti shamarran irraa bareedu hedduun osoo jiru gadi buutaniituma haaluma tokkoon daallee keetu bareedaa, duuba keetu bareedaa, harma keetu bareedaa hin jedhamu. Kana adda baastanii beekuu qabdan dursuma jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf akka kiyyattis nan jedhu nan gammachiisu dhiirri tokko lafuma akka amma daallee keetu bareeda yookiin harma keetu bareeda osoo nan jedhe natti tolu. Wanta bareedu waan meeqan qaba. Ijji kiyya baay'ee bareeduu danda'a. Funyaan kiyya, rifeensi kiyya waan kana kan jechuu ni qabdu malee gadi buutee haaluma tokkoon fakkeenyaaf haadha manaa keetii yoo taate yeroo dheeraa wajjin dabarsiteerta yoo taate mi'a jechuu ni dandeessa. Garuu jechuudha nama tokko bilbilaan wal bartee ni kaate haaluma tokkoon gadi buutee waan akkasii jettan yoo taate maybe iddoon ishee siif qabdu yookiin kabajaan ishee siif qabdu sirraa dhufachuu dandeechi. Kanaafuu wanta jechuu ni qabdu yeroo jajattuun funyaan kee bareeda, rifeensi kee bareeda, amalli kee baay'ee natti tolu jedhiin malee. Garuu yoon akkana isiniin jedhamu amalli ishee tokko caqqaa taate amalli kee natti tola hin jedhini. Fakkeenyaaf fuulli ishee sitti tolu, ijji ishee sitti toluu danda'a, ilkaan ishee sitti toluu danda'a. Waan kana adannaqeef malee osoo sirriitti keessa gadi buutee waa'ee ishee hin bareeni gara biraa waan biraa hin haasa'in jechuu kooti. Isin galee miti. Inni 8ffaa gaafii siiriyeesii ta'e fakkeenyaaf waan ishee gaafachuu barbaadu tokko gaafachuun sodaatin yookiin waan ishee gaafachuu barbaadu tokko gaafachuun sodaatin. Fakkeenyaaf
jaalalleen kee yookiin abbaan mana anati amma haasofsiisaa jirtu kuni umuriin isaa guddaa yoo ta'e kana dura fuune kana dura ati daa'imman qabdu gaafii akkasii wal gaafachuun sodaatinaa safuus miti kun waa'ee isaa baruudhaaf si fayyada maaliif inni illee sitti mudhiisuu danda'a jechuudha garuu waa'ee isaa waan baruu barbaadu tokko jechuudha garuu akkas yeroo isin jedhu gaafii ulfaataa ta'e tokko yookiin immoo ofuma keessanii sammuu keessanitti humtanii waan taane gaafadhaa jechuu kooti miti garuu waan gaafachuu qabdu fakkeenyaaf kan dura fuudheera yoo ta'e kanaaf dura daa'ima qaba yoo ta'e waan akkasii kana gaafachuun sodaatina kun isaafus miti rakkoo siin qabu jechaadha akka kootitti innaa kana fakkaata gaafinanii viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe waa baay'ee irraa bartan jedhee tayyaada warri jaalala keessa jirtan warri akkasumas immoo jaalala keessa hin jirre guddaa isin jaaladha isin kabaja isin galatooma viidiyoo kana subscribe gochuu chaanaalii koo subscribe godhaa akkasumas like godhaa share godhaa isin jaaladha nagaan tura viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti jechaadha bye